isbatti dhala keessatti. Anaa dhufuu haali baga nagaa dhufte abdii bilisummaa tokko nu fakkaate. Diina laalessitee qaanqee itti taasee diiga Oromoo diina nafaa kaafte. Inni Oromoo jira nafaa kee hollechiisu jira. Musee itti ta'e barnoota akkamiiti bakka bakka. Jalaan jira abdiin rasaasni lamuu jechi abdii fiixee jara nyaate sammuu. Gojjamin gojjamin. Gojjamin gondaniin nuti bira hin genne Tigraay maqalee inumaa yaadanne maqaluu dadhabne nuti manaa baanee Oromoo argaa dhufeetu amma fawwayyaane. Barka maagamanaa waliin dadhabanii dammas Oromoo waliin qabaasanii waan Oromoo miidhan mara yaadatanii walitti yoo jiranii dirriba qabanii. Allaattii ta'anii waliin bararanii hantuuta ta'anii waa wallan seenanii sila akka bedhanii jarri maraatanii. Afaan Oromoo kan dubbatamne Oromiyaan illee akka biyyaan taane eentu dubbifte akka kaasa geenye. Gocha abboota isaanii hunda yaadatanii akka nu beekanne saalaan hubatanii walitti iyyuu jiran hunduu dhamaanii. Doktora isaaniitii fi saayintistiin illee waa dhugaa dubbachuu hinumaan dandeenye. Waggaa dhibbaaf digdamuuf duuba deemanii tokkummaa Minilikiin lallabuu fedhanii Fatuma deebi'aa malee maaliif jecha walaloo si yaa dubbisu walaloon isaa dheeraadha. Walaloon dheeraadha Fatuma deebi'aa keessumatti deebi'aa. Ilaa dhagaa kaa yeroo tokko walaloo isaanii yoo dhageessan ammallee kennitanii ammallee si deebi'uuf deemtanii walaloon isaanii dheeraadha caqasaa obsaan waliin jeeqinaallee asitti isaanillee sirnaan haa dubbisanii ayyaa. Waggaa dhibbaaf digdamii utuba deemanii tokkummaa Minilikiin lallabuu fedhanii jarsan tuffadha waa doktoraa miti barnootan qabanii. Hayyuu dardaraatii Buhaar Muhammadii akka fiixaan baasuu takkallee shakkini hayyoonni Oromoo nu haa jiraatan. Gara duraatii fi ufduuba beekanii nu sodda jedhaa nu sobuu fedhanii haadha abbaasii ofii ajjeessanii obboleessa sii malee dhageessanii fuula yoo bareedeen tana fuudhanii nuti itti dhufsiisa ima booji'an. Oduu fuudhan taatu jalatti mee himaa yoo hubatanii nu sodda jedhaa nu sobuu fedhanii waan isaan nu tolchan haadha abbaa keessa nu soo gaafatanii jechoota akkanaa inumaa yaaddanii. Yeroo hundaaf sobaa amma dabarteetti waliigala uumaa yoo qabu beektanii kanarraa booda amma kan hereenteessanii. Waggaa dhibbaaf digdamii hidhii ciniinnachuun dhiiraa fi dubartiin jalmaa baqachuu jiru jettee deemtaa Oromoo qaanfadhu. Ijoolleen deekaatee amma laaleffattee Juhaan Muhammad rasaa sabalfattee jalaan jira abdiin ibiddi qaaqee diina sodaatinaa jalatti hin booke. Waggaa dhibbaaf digdamii hidhii ciniinnachuu dhiiraa fi dubartiin jalmaa baqachuu nama akka keetii qabummaa qabne akka rabbiitti umrii isaa kabbaru eetu nu murteessa amma waan hanqani natti Oromoo jiruudha kanaaf kana nyaate sammuu. Kadhoo salphinaa kan ofirraa mulqallee nuti Oromummaan ofii waliigallee diina keenyaan ofii ol kaanee yoo belle sameen beekee babal'ifatu nuun cita ofirraa yoo dhoogge. Ugdaadii Oromoo kun ifafa guddaa namni nutti kolfee ka addunyaa hunda abbaa yoo ajjeesan ilmi hin baqataa intalli gurbaallee ilmaa jedhamti haati manaata isaa kaafee dhaalamti. Ka abbaa jiruun achiin xumuramti. Hatta waa'ee isaa yaadu gooftillee akka kana taanee jiru uf dagannee nu ajjechaatiin naa hormaata godhan. Akka kana kunoo addunyaa keessatti yoo gatti salphanne.
فرد دولة ولوس كنوما يابتة بشار نجس كنوما بتاعته أكو في فين نجس شارع واتة بدي كود بقى سجين سمكوتا جديد بتاعته يومو أكنا كنا كني سوى تاني أو في دم يسوع أو في النية يومو أكنا كنا جديد سوى تاني جلافي كمان كالون بافن وقال باب تدمين يجري نجوا دي رافض بطين جل ما بقى بيسالين يثاني لو سنو تاني كم كيسانيا تماكم يلا تماكو أكبر ألفا برا مويا نرا يرو أكبر شو تاني كم أقوله بدي بيا كنا جمال الدبرسو أنا وانا قال لنا تنا نتي بيرو موجود نكنا كل أنا يادي سامو يوم أدي كمالة جنده سيري جاب مشين نه باشا كجنده سال كذا كذي بقول لنا ما كنيا لا بيسوي ساني كدنيا كتاو كذي بقول لسه ساني كذا بيسوي ساني كدنيا كتاو Ethiopia jina jabani hika maka kana kallembe kan yutu hika be kan yufilu yamani Ethiopia ke हमारे साथ ये चक्री को दर मका बोला ये चक्री को दर नहीं देना मगर के हमारा किन्हें मुझे के तती दुर्बा से demanda कि तेरे फंकातु ऐसा की हेरुमे माती और योग के कितना अनि हारा था ana kuna ko abdana habatu kana fune ko abdana habatu da fablan minti hanga bil so yola fakabata ni loli tursi sani yola fakabata ni tifacha bata yola fakabata esa gata bata kana fune mun ke daga fika sa sete lekti de bisa baya da ko yeron si gafatte hana abang ke sampuan dullo mani ka hafiz yo ta andu ambo katani قل كأن دينا كي تدل شديدة تدل جالوس النيسان سانغا بو فردان ريمو هولان بو مسوما نفات السياسة تجري حتى تبغى تيجي تيجي برسي دو مكان كده سيجا المكان وش كيف المال ما بقول كده ولي قالوا نبغى في بطان كده بقول كده مجنون تجري يا بطان أتاني رابطو برسي نسوق هم سوق بقطة alaman misalnya orang kanan ini tak ada ikut itu rumah kita. Lalu dia buat dia kena. Asbab ada menipu lalu begitu ada juga. Kenapa sudah? Kenapa dapat? Mati kan kita kerja lawak. Bagai satu kan yang ada dekat tu. Dia kerja tu ada nabi yang ada dekat. Asal kita hidup kan kita. Oromon. Asal kita hidup kan semua kawan kita tahu asal dia betul betul. Oromon kaisa jadi doktor general, khadarat rasul, berasa master, amma kulit insan, amma natillah, garalnya senyap. Kaisa aja, habiyah sabah. برجوما كاريفي موتي غوري موتا أما زلالني أكيد ديجرا إيه تسبب شيء فادا بيروسا كسرنا مسيرا غلطو